السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا في كباجمتوتا تكوما فاميلي مرتكيسنو bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo hunda keessanii faa baay'atu. Egaa akkasumas obboleewwan koo amantaa biroo ashamaa harka fuune jirra jirtu isiniin jennee jirra. Egaa amma das viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoon guyyaa har'aa wajjin hojjennu viidiyoo baay'ee rifeensa keenyaaf barbaachisaa ta'e rifeensa keenyaaf barbaachisaa ta'e isiniin jedhu fakkeenyaaf rifeensa caccabu, rifeensa buqqa'u akkasumas rifeensa goggogu isa kanniiniif baay'ee barbaachisaa kan ta'edha. Kan hojii hojjennu kan yeroo dheeraa qofaaf osoo hin ta'in waggaa dheeraadhaaf itti fayyadamee faayidaa irraa argadhe hanga ammaatitti maaksii kana dhiisuu hin dandeenye jechuudha. Keessa koo ta'ee akka yeroo hundaayyuu mataa kootiif qaccee isaa akka goggogu soo ta'e mataan koo noormaalii akka goggogu soo ta'e dhiqadhee hoo ajaabe akka mataan koo yeroo kamiyyuu hin goggonnetti baay'ee kanaa bareechisee naa qabee jiru. Akkasumas malkii isaallee bareechee naaf tolchee kan jirudha jechuudha. Maaksiin kun guyyaa har'aa qabadhee isinii dhufe. Egaa wantoonni nu barbaachisa asitti waa 3 qofaadha. Waa 4 qofaadha. Waa danuu miti dhiifama. Waan tokko hin finne booda irratti wajjin hojjenna waan ta'eef asitti obboleewwan koo qurunfudii hin beekne hin jiru. Qurunfudii isa kana obboleewwan koo namni qurunfudii hin beekne hin jiru. Shaayii qamamii jechuudha. Isa kanaadha qurunfudiin faayidaa inni qabu egaa isinitti himuu hin danda'u. Odoo dandeessaniifaa zayitii isaallee qabaattanii zayitii isaaf itti fayyadamtanii baay'ee tokko bayeessaadha. Isa kana qurunfudii qabna. Namni hajjaa namni hin beekne minaalbaata jedhee wanti fakkii isaa isinii qabadhee dhufee jira. Hajjaa yookiin ootmii kan jedhamu biyya an jiraatu kanatti haala kanaan nu dhufa. Biyya keenyatti maal akka isin hin beeku. Hin jira wantoota akka xaasa'anis hin jira. Gosa baay'eedhaan dhufa. Garuu ana jedhanii kan jaaladhu itti fayyadamu. Isa bio organic jedhu kanaadha. Wanti kun baay'ee bareedaadha. Odoo dandeessanii kondiishinarii isaa fa'a mana keessatti hojjetattanii baay'ee bareeda. Nuti jedhaa jettanii koomenti jalatti naataa wajjin hojjenna jechuudha. Kanaan dura hojjedhee itti fayyadamee jira gatii ta'e jechuudha. Akka liiviin kondiishiniitti isin gargaaraa akka kondiishiniitti illee fayyadamuu hin dandeessanii. Hajjaan isa kanaadha akkuma agartanii jechuudha. Egaa itti aansuudhaan ruuzii obboleewwan koo kan beeknu hin jirtan. Ruuziin kaa akkuma beektanii dheerina mataadhaaf, guddina mataadhaaf, mataa bubuqqa'uuf waa hundaafiyyuu baay'ee barbaachisaadha. Caalaan immoo akkaataa itti fayyadama isaa beekuu qabna. Akkaataa itti isa fayyadamnu beekuu qabna. Akkaataa itti fayyadamnu beeknee jennaan faayidaa isaa akkuma sanitti irraa argannaa jechuudha. Garuu haala itti fayyadama isaa hin beekne faayidaa ho'ituu nu kennu jechuudha. Wanti nu fayyadamnu kunniin garuu yoo akka qorichaa miti. Waan hadhuma ati gootee hadhuma wuxxeetii san irratti argitu miti. Adaduma dibataa deemtuun torbaaniin dhiqattee, torbee lamaan dhiqattee, sanii gadiinis dhiqattee yeroo kamiyyuu ati mataa kee gogatti fayyadamin mataa kee akka hiitte hodhaallee qabatte akka hiitte yoo tanaan durallee mokwaa gootee jiraatte akkasumaan immoo shaaworii fiiddee hin galin hatta maaksii kanneen godhachuu hoo dadhabde akka mataan kee bubuqqaan akka mataan kee hin caccabne akka mataan kee lakkuu hin baafne yeroo kamiyyuu yeroo mataa kan kee dhiqattu duwwaa akka gogaa isaa dhiqachuu osoo hin ta'in yoo maaksiillee sa'aatii si kennu dide zayitii dibiitiin daqiiqaa 30-25 eegsisiisaniin booda mataa kan kee seeraan masaajii godhiitii mataa kan kee dhiqadhu jechuudha. Dhugaa haala salphaa ta'een mana keenya keessatti fayyaa mataa keenyaa fi fayyaa gogaa qaama keenyaa guutuu eeggachuu ni dandeenya. Haala salphaa ta'een jechuudha. Egaa oduu isinitti hin baay'isu. Asumaan gara hojii keenyaatti darbina. Okay, egaa gara viidiyoo keenyaatti darbinu asitti distii duwwaa nan qaba. Distiin waan qaba jechuudha. Ruuziin illee baay'eemti kan isin barbaachisu obboleewwan koo ruuziin hin barakata yookiin yeroo bishaan itti bu'ee bilchaatu afuufama waan ta'eef bicuu gochuu qabna. Egaa ruuzii akkuma isin argitanii maankaa 3 hin caalchu itti godhadhu mataa kootiif illee hoo ta'e jechuudha. Okay, akkuma argitanii maankaa 3ffaadha jechuudha. Kanaa ol nan barbaachisu mataa kootiif yookiin rifeensa kootiif. Egaa itti aansuu qurunfudiidha. Ani hojjumaan affeedha. Hammi kun mataa kootiif gahaadha qurunfudiini. Qurunfudii yaa waagaa isaa yeroo ammaa kana baay'ee waantiidha irratti dhugaa dubbachuudhaaf yoo dandeessan duwwaa isaatu maaksii isaa gootanii fayyadamtan dhugaa oomaa irraa hin dhabdan jechuudha. Akkasumas aansuudhaan
maankaa jaadha. Yookiin oatmeal kan jedhamu sanidha. Isa maankaa shorbaan tokko nagaha. Egaa kan nu barbaachisu salphumatti jarootan kanniin. Egaa amma eega jara kanniin akkanatti buufadhee ka'een booda kun mataa kootiif hin haala mataa kootiitiin akka hojjetaa jiru. Isiillee haala mataa keessanii mataan keessan furdaa yoo ta'e yookiin xiqxiqii yoo ta'e kana caalaa dandeessu ruuziillee waan ani godhe kana isin xixxifii isaa gochuu dandeessu jechuudha. Egaa amma itti aansuudhaan bishaan kan koo itti buufadha jechuudha. Bishaan koo itti buusee bilcheessa kolfatti akka mukoota jedhee naaf bilchaatutti jechuudha. Bishaan kun isaa oli maaliif ruuziin bishaan kolfatti tuuta waan ta'eef bishaan itti daneessuu qabna isiniin jedha. Yaa kaameraamaaniin illee anuma waan ta'eef haala kanaan bishaan itti buufadhee jira kun akkuma argitani. Egaa isa kana ibiddarra kaayee akka inni kolfatti naa bilchaatu godha. Yeroo inni bilchaateen booda immoo walitti deebina. Okay, obboleewwan koo kun haala kanaanii bilcheeffannee walitti deebinee jira. Akkuma argitan haala kanaan kolfatti naa bilchaatee jira. Bishaan illee hamma ta'e bichuu ho'i ni qaba. Bifa isaa maaliif akkana jijjiirate hojjettan yaa akkuma beektani inni qurunfudiin kun bifa jijjiirata jechuudha. Yeroo mee bishaan nutti buusaa dhiisaa gara diimaatitti yookiin gurraachaatitti deema jechuudha. Malki isaa gadhiisa. Haala kanaan bilcheeffadhee xiqqoosi birridda godheera yookiin akka waan qabbaneessuu godheera jechuudha. Egaa isaan kanneen wajjin fayyadamuudhaaf wantoota na barbaachisan illee asitti qopheeffadhee jira. Isa kan akkanuma handaakeetiin itti fayyadamu. Asitti olive oil qaba. Asitti immoo almond oil isa jedhamu nan qaba. Namni almond oil hin beekne hin jirtan jedhee hin yaadu. Almond oil nan qaba. Asitti immoo isa xuquras muduraa hojjetame zayitii isa naturally dhibbatti kan ta'edha. Nan qaba. Inni kun kaa dhugaa rabbii jechaan qofa isinitti moosoo ta'e odoo fayyadamtanii argitanii baay'ee mataa keenya baay'ee bareedaadha jechuudha. Mataa keenya gurraacheessa, mataa keenya dheereessa. Wanti mataa keenyaaf inni faayidaan hin kennine gonguma hin jiru jechuudha. Isa kana fayyadama. Itti aansuudhaaf castor oil fi coconut oil ciqaallee yoo qabaattan rakkina hin qabu. Angatii amma xiqqoo lafti qabbana jedhee isa kana bitee fayyadamaa tureyyuu achumaan hin laala jedhee lachuu walitti makaadha jechuudha. Isaan lamaanidha. Egaa isaan kanatti fayyadama kan biroo jechuudha. Coconut oil fi castor oil jechuudha. Castor oil namoonni hin beekne hin jirtanii biyya keenyatti qobboo jedhama. Asitti amma castor oil jedhameeti kan beekamu jechuudha. Itti aansuudhaan asitti immoo kallaataa duwwaa qopheeffadhee jira. Itti aansuudhaan asitti muuzii qaba. Muuziin kan mataa keenyaa fi baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Mataa keenya hin laaffisaa, mataa keenya hin dheeressaa, caccaba hin dhoorgaa, gogiinsa mataa keenyaa akka hin gonne nuuf baay'ee moisturize kan nuuf godhudha. Isaan kanneenii jechuudha. Baay'ee salphoo fi baay'ee bicuu kan ta'anidha jechuudha. Meeshaan nuti itti fayyadamnu asitti. Egaa amma maal godhaa maashinii kootitti buufadha. Maashinii kan koo akkuma argitan wal ilaaltan ta'e tanaan dura OA itti buusee haala kanaan na jalaa babbaqasee jira. Diqqoo qabbaneessaa isiniin jedha akka ibiddarraa baastaniini maashinii keessan ittiin buusinaa isiniin jedha. Babbaqaqeera garuu hin dhoone akka waan tartar jedhu ta'e waan tokko nuzuudha jechuudha. Saniin gamatti caban qabu. Egaa isa kanatti buufadha. Kun akkuma argitan obboleewwan koo itti buufadhee jira. Argitanii ruuziin xiqqoo maankaa kana sadii sun antini tokko guddaa bahee jechuudha. Itti aansuudhaan muuzii kan koo itti godhadha. Muuziin koo gubbatu gurraacha keessi isaa nusuudha jechuudha. Waa tokko wanti inni ta'e hin jiru. Isa itti godhadha jechuudha. Harkuma kootiin kukkuteetiin. Kun akkuma argitanii muuzii koollee itti godhee jira jechuudha. Isin akka haala mataa keessaniitiin jechuudha. Dirqama muuzii tokkoon itti godhee muuzii tokko itti godhuu hin qabdanii. Dirqama muuzii gimmaashatti godhee muuzii gimmaashatti godhuu hin qabdanii jechuudha. Asitti zayitii xuquras muudii maankaa 2 castor oil, coconut oil walitti maankaa 1 inni kunniin haayilii qaba waan ta'eef jechuunis castor oil furdaadha waan ta'eef maankaan tokkoon ga'a.
almond oilis akkasuma maankaa tokko. Olive oilis akkasuma maankaa tokko itti godhadha. Egaa jara kanniin walitti mix godha kolbatti daakaa jechuudha. Kolbatti daakee walitti deebina. Okay, obboleewwan koo akkuma argitanii haala kanaan daannee yookiin immoo maashinii kennaanii kolbatti waliin geenye deebinee jirra jechuudha. Akkuma argitan haala kanaan naadaa akkamii jira. Waaw, maashaallah jenneerra. Dhugaa baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Egaa asitti immoo sahaanii duwwaa qopheeffadheera. Warroonni barbaadan gingilchaadhaanis gingilchuu wonfiitii yookiin gingilchaadhaan gingilchuu dandeessanii. Ani garuu ishee tana argitanii kaalsii tana jechuudha. Kaalsii hin godhadhaan lukatti bafisum jechuudha. Udda bitee yeroo bituuyyuu isumaaf bitee malee luka godhachuudhaaf himti kan bitee ilaala. Lukatti tanan dura baay'ee itti fayyadama. Kunniin yaa rakkina hin qabu. Garuu isa maal godhaa burcuqqoo waan qabdan mana keessatti isa rakkana gootanii kaalsii dachinuu darrabeetiin wanti tokko mataan koo yeroo dhiqadhu akka nan rakkisne akka waan tokko mataa koo irratti hafne akkuma abaxxaree isaan ba'u inni waan tokko wanti hafu hin jiru xirriggeedhee isinirraa baa yeroo mataa keessan dhiqattanii. Isa akka haaluma isin argitan kanaan amma maaksii kan koo asitti buusaa. Suuta jedhaatiin. Egaa hunda isaatu fixee asiin buusaa. Argitanii qurufuudii qamamoon qabaatoonni itti buufne hundumtuu malkii isaa nu baay'ee jijjiiree bunni nu ta'e jechuudha. Isa kana dhugaa rabbii jechaan isinitti himuu hin danda'u dibadhaa yaalaati wanti tokko yaalanii hodhabanidha hoo dubbatanis namatti tolu. Ani waggaa dheeraadhaan waan hadhaaf kaleessatti fayyadame chaanaadhuma kan kootiif jedhee qabadhee isiniif dhufaaruu miti kan rabbiin beeku waan yeroo dheeraadhaaf itti fayyadamee faayidaa irraa argadheedha jechuudha. Hin cuunfuu akkana godheeti ammallee waan jiruuf fixamne ittiin deebisa naaf hin dhumne waan ta'eef jechuudha. Dogongorri kan kooti keessumaa baasuu iyyuu hin qabu tureeyyuu akkana godhee ammas ka keessa jiru hunda isaa xaragee itti buusaa jechuudha. Isin gingilchaa illee baafachuu dandeessanii diqqoo isin gingilchaa kan koo ija babal'ata gatii kanaafi haala kanaan akkanatti hunda isaa itti buusaa jechuudha. Egaa amma maal godhaa akkuma argitanii haala kanaan nan cuunfa yookiin keessaa baafadha jechuudha. Wanti hafu tokkollee hin jiru. Xirriggi jedhee keessaa baha jechuudha. Amma kun obboleewwan koo haala kanaan eega gingilchadhee keessaa baaseen booda kun maaksiin kenna isa kana fakkaata jechuudha. Egaa mataa keenya yeroo dibannu obboleewwan kiyya dibannee qofa dhiisuudhaaf miti faayidaa argachuudhaaf jechuudha. Biyaansi obsaan jechuudha. Daqiiqaa 2 hamma 3 sukkuumuu yookiin masaajii gochuu. Fakkeenyaaf kun mataa kootii isiniin jedhu harkeen godhqos bishaanii kun mataa kootii isiniin haa jedhu mataa kan koo kana akkana dibee qofa dhiisumtu akka dibeemti dhiisumiti. Masaajii gochuudha qassi jedhee suuta jedhee hidda mataa kootii keessa mataa kootii suuta jedhee akkanatti haala kanaa masaajii godhu qeesha keenya kana osoo hin ta'in ganaa quba keenyaa kanaan akkanatti masaajii gona jechuudha. Rifeensa daarii rifeensa keenyaa immoo haala kanaan akkana xuruuraa harkisaa jechuudha. Akka kolban nuu fudhatee addaan nuu bobba'u akkanatti haala kanaan amma kun fakkeenyaaf rifeensa dheerina mataa rifeensa kootii taa jedhu kun buqqee hidda kootii mataa kootii taa jedhu isa haala kanaan sukkume rifeensa mataa kootii illee immoo haala kanaan akkanatti jechuudha. Sukkumee kolban nyaachisee shuffanna godhee feestaaliidhaan biyaansi daqiiqa sa'aatii tokko hanga sa'aatii lamaatti tursiise waan tokko wanti inni miidhaan irraan gahu hin jiru waan mana keessatti hojjedheedha keemikaala hin qabu waan ta'eef jechuudha. Egaa haala kanaanii fayyadamuu dandeenya mataa keenyaaf jechuudha. Nyaata mataa keenyaa ajaa'iba haala kanaan hojjenne mana keenya keessatti yeroo jirra haala kana haala salphaa ta'een mataa keenyatti fayyadamuu dandeenya isiniin jedha.
Obboleewwan koo egaa wanti isiniin galle hoo jiraate viidiyoo kanarratti koomentii jalatti naa godha. Akkasuma immoo wanti ani dogongorellee hoo jiraate koomentii jalatti naa kaa'u irraanfatina. Egaa sa'aatii 2 hamma sa'aatii 1 tursiifneen booda yeroo mataa keenya dhiqannu mataa keenya dhiqannee gogaa isaa akkasitti dhiisuu osoo hin ta'in mataa keenya dhiqanne san akka dhiqannee shaaworii keessaa baane kireemii waan qabnu jechuudha. Waan zayitii fi keenya mataan keenya nu tasmaamee dibannu isa san seeraan dibachuudha. Amma akka shaaworii keessaa baate sanii mataa kan kee bakka 2 bakka 4 akka guddina mataa keetiitiin qooddee qibaatii kan kee dibdee masaajii gootee bakka 4 bakka 5 dhooftee dhiisuu jechuudha. Ganama isaallee kaatee akkasuma moisturaayis gootee waan qabduuni waanuma dibattu saniin booda filtee ammallee bakka edda dhoofte sanirraa jijjiirtee bakka biraa akka biraatiin dha'u wayim isumarra deebistee dha'u. Caalaa immoo mataa keenya akka nu jalaa hin gonne moisturaayis gochuun dirqama keenya nurratti ta'uu qaba isiniin jedha. Innaa mataan keenya haala nu barbaannu haanuu deemuu hoo barbaanne dhiqannee akkasuma gogaa dhiisuu hin qabnu. Firiiziidha jennee wantoota hin taane keemikaala hin taane fayyadamnee mataa keenya balleessurra haala kanaan mataa keenya kunuunsuun baay'ee bayeessa isiniin jedha obboleewwan kiyya. Egaa viidiyoolee kana caalaa isinitti dheeressu viidiyoon kiyya kan guyyaa har'aa isa kana fakkaata. Wanti isin hin galle hoo jiraate viidiyoo jalatti na gaafadha. Akkasuma immoo dogongorri an qabu hoo jiraates akkasuma koomentii jalatti na kaa'a isiniin jedha. Odoo kokkee ofiituuf nyaatanii waa tokko waan nama hin jibbisiisne yookiin nama lubbuu namaa hin dhoofnedha jechuudha. Kanuma ammaan kama nyam gootanii jechuudha. Nyam dhugaa. Innaa egaa kana fakkaataa turtii na hojii gootanii fi obboleewwan quunnamtii keessanii guddaa galatoomaa nama biraa fayyada hoo jettanii sheer gochuu fi hin dagatinaa. Akkasuma viidiyoon kun isinitti tole immoo laayik gochuu hin dagatinaa. Warroonni mana kanaaf immoo haarawaa taatanii sabskiraayib gochuudhaan gara mana tokkummaa faamiliitti dabalamaa isiniin jedha kabajaadha isin gaafadha. Hordoftoonni koo yeroo hundaayyuu aarsaa gootanii sa'aatii keessan naaf kennitanii na hojii turtan immoo guddaa naaf galatoomaa isiniin jedha. Egaa akkasuma immoo rabbiin biyya keenyaaf jaalala tokkummaa fayyaa haa kennuuf isiniin jedha. Viidiyoo koo guyyaa har'aa asirratti xumuraa. Amma viidiyoo biraatee walitti deebinutti obboleewwan koo turtii gaarii naaf qabaadhaa. Ciao ciao.